Sisteema isaaniitu rakkoo godhate. Isa immoo sisteema sirreessinaa irraa dhowwuu waan jenne isaan biyya halkan irra bule kanuma. Sirruma kun barataan kun garuu of miidhe malee mootummaas akka miine immoo beekate oolii buliito. Sirrachuu danda'a dhiisuu danda'an beekamu yoo fayyadame isaa fayyadamu baakki birrii mangistiiti miidhaa maal qaba. Namarratti sikkoo dhibeen hin qabu. Nutu hoggaa hojjenne hojiirraa iyyuu isaan baakki kanaan anotoon argadhe dhiisu malee. Siistamni akka waliigalaatti birriin kun anatame sii galee ambaruu sirra jiru naanii har'a birrii tiraansfarii kaleessa galgala warroonni godhe akkaawuntii isaaniitti irraa tiraansfarii gochaa hin bulle. Dabalataan kan alaa erge malee kan namaa hin ergine waan ta'eef siistama kanarra ga'uun illee baay'ee ulfaata. Iddoon beekin ijoolleen kan ergaa turanii isaan immoo itti gaafatamummaa keessa seenan jechuun ati maal goota reenaa fi maal naqatiin ati maal goota turte sirra maaqxeen naqatiin nageenyeeti. Wayii yoo ta'us oduu dhagayeera girmaatti naqee himaa yoo naqatuunis keessa. Ani kaleessa galgala kaleessa sa'aatii 10 erge. Kan akka erginu sanatti akka beeknu sanatti jechaan karaa alaatiin ergeetanan innasuma na tiraansfarii na godhan gara akkaawuntii kootiitti inni rakkoo qaba obboleettii koo. Ara rakkoon qabu. Dugda koo jee Ramadaana. Ya dugda koo. Ati dachaa godhatte maarreechi tiraansfer hoggaasii godhan sii dabalaniiru. Ankeesii dabalaniiru dachaa sii godhaniiru. Dabalame moo? Inni ati ergite sana obboleessa kee irratti wayiin nama. Ilkaani nabiyyi tokko bira dhaqee tanan. Anna dhukkubeen dhaqee inni seexana sirra naan jedheeti ilkaan dhaqeechaa dileetii godhe. Nabiyyuudha moo komaandoo bira dhatte? Komaandoo bira dhaqe malee maal nabiyyi? Sisteema isaaniitu rakkoo godhate. Isa immoo sisteema sirreessinaa irraa dhowwuu waan jenne isaan biyya halkan irra bule kanuma. Sirruma kun barataan kun garuu of miidhe malee mootummaas akka miine immoo beekate oolii buliito. Sirrachuu danda'a dhiisuu danda'an beekamu yoo fayyadame isaa fayyadamu baakki birrii mangistiiti miidhaa maal qaba. Namarratti sikkoo dhibeen hin qabu. Nutu hoggaa hojjenne hojiirraa iyyuu isaan baakki kanaan anotoon argadhe dhiisu malee. Siistamni akka waliigalaatti birriin kun anatame sii galee ambaruu sirra jiru naanii har'a birrii tiraansfarii kaleessa galgala warroonni godhe akkaawuntii isaaniitti irraa tiraansfarii gochaa hin bulle. Dabalataan kan alaa erge malee kan namaa hin ergine waan ta'eef siistama kanarra ga'uun illee baay'ee ulfaata. Iddoon beekin ijoolleen kan ergaa turanii isaan immoo itti gaafatamummaa keessa seenan jechuun ati maal goota reenaa fi maal naqatiin ati maal goota turte sirra maaqxeen naqatiin nageenyeeti. Wayii yoo ta'us oduu dhagayeera girmaatti naqee himaa yoo naqatuunis keessa. Ani kaleessa galgala kaleessa sa'aatii 10 erge. Kan akka erginu sanatti akka beeknu sanatti jechaan karaa alaatiin ergeetanan innasuma na tiraansfarii na godhan gara akkaawuntii kootiitti inni rakkoo qaba obboleettii koo. Ara rakkoon qabu. Dugda koo jee Ramadaana. Ya dugda koo. Ati dachaa godhatte maarreechi tiraansfer hoggaasii godhan sii dabalaniiru. Ankeesii dabalaniiru dachaa sii godhaniiru. Dabalame moo? Inni ati ergite sana obboleessa kee irratti wayiin nama kee irratti ergite suni nama suniif ta'a inni ankee irratti immoo inni tiraansfer sii godheera waan ta'eef galaa sisteemni hin kutu waan ta'eef achuma jira. Tiraansferii ta'eera naa galee garuu. Mucichaafis galuun jiru. Mucicha immoo gaafa dhumee shee mucichaa yoo qabdaadhi. Halkayyoo ergeeraate halkayyoo ta'e jecha. Halkayyoo ta'eeraate mucichaan immoo iyyuu. Guyyaa sa'aatii 10. Guyyaa sa'aatii 10. Har'a guyyaa maal seeni? Birriin Itoophiyaan halkan badee malee guyyaa jira. Halkan badee malee guyyaa jira. Birriin sooshaal baankii oomishu qabu adeebee uummataaf kan nama tokkoon badu beektaa birriin kan kisaaru mootummaadha malee uummata miti. Taa'ee beekamaadha. Ani waggaa qabamu jennee tolteenyee isa gargaarra nuti. Waggaa jaan hojjettee kottaa hordofaa. Waggaa 7. Ani waggaa 7. Waggaa jaan hojjettee. No mootummaa akka taara malee sinomaan taatan yaadda'iin affataa jiraadhaa bakki. Wayyoo yaa gubaatee waggaa jaan Jaanni.
Bidireeffatullee inuma sii kaffalaa barate abdoo amma baankii dhattee birrii hamma ati barbaaddu sanillee dhabdu bariitullee deebitee baafatta malee inuma sii kaffalama gazzabni kee erguyyuu naqu. Gani. Oko eba deembanne yaa biyya bona. Nageenyi siif haa ta'u. Siniifis haa ta'u. Laale dhimma maallaqaan wal qabatee jiru. Taateen kun kaleessa halkan sa'aatii 6 sa'aatii 9tti ta'e sa'aatii 3 fi ture rakkoon kuni. Anis namni waa baafateen jira mucammaan wasiila kiyyaa yuunivarsiitii Jimmaarraa. Garuu especially namoota ATM-dhaan baafatan ATM eessaa damee kamirraa akka bahe erga sa'aatii 9 booda yoo erga adjustmentiin hojjetame booda beekameera. Yuunivarsiitii Jimmaa barattoota 176 ta'an amma maqaan isaanii liistiin isaanii barreeffame ergameera imeeliidhaan yuunivarsiitii Jimmaatti jechuu akka deebisaniif qarshii sana. Mucaan tokko olaanaa qarshii 435 baasee namni tokko. Wayyo. Oh my god. Itti galee mafakkoo. La ATM kun maal godha beektaa siistem nama duraanii. Wayyo kanana no gahe. ATM duraanii warri biyya keessa jirtan hin beektu kuma kudhan waliin baasu ATM Itoophiyaa keessatti guyyaa tokkotti hin beektu warri. Sirrii dabar. Kuma kudhanii darbaan baasu. Hin baasu amma garuu waan itti barreessitu hunda baasaa ture kaleessa. Taateen kun guddaan galee adeemsifame yuunivarsiitii Finfinnee saayinsii fi teekinooloojii, yuunivarsiitii Finfinnee damee 6 kiiloo 4 kiiloo fi yuunivarsiitii Jimmaa warra teekinooloojii irra baratantu jira. Kiitoo furdisa jennaan teeknoo irra baratan. Namoota saniintu siistama sanii gurgurataatiin ture ijoolleen. Garuu liistiin isaanii amma yuunivarsiitiin Finfinnee already beeksisayyuu baasee jira. Maqaan keessa namoonni nu bira dhufee waan jiruuf dhuftanii student diiniti dhuftanii maqaa keessa ilaaltanii akka qarshii deebifta waan jiru san baasee jira. Tokko jana dubbachiisash. Hin banne yaa bonay. Ummata taaptaap godha. Itti fufee ani barataa barsiite jira. Ganni qoy mucaa sun maal dubbachuu barbaade yoo tokko na dubbachiisa kan jedhu. Dubbatu qaame. Ani amma barataa yuunivarsiitiiti. Eeshi. Siigala. Birriini har'a ganamaa jechaadha. Eeshi. Iteemii keessa somtuun jiru. Anillee egaa anaan hirriba natti buuse rabbi waan akkana ta'eefis hin beeku biyya keessaa yoo xiqqaate barataan tokko 200 300 150 nama ganni qoy. Sigala. Kolfinaa mimaadha. Ayyaasa itti Tumartaan baay'ee numa goonis narrafi. Anammoo galma keessaa Amaanuweeliidhaan mallatee sitti dhufe riimi. Haa ta'u waame. Ganni qoy ijoolleen iyyanii na waamanii ka'ee birrii fudhadhu isa kan naan jedhanii muudii natti qabatu narra fadeebeen. Eeshi. Apiriilii fuudhii seeteeti. Edaa dhugumadha yaaduma bulee yani kuman qabu isuma dhugaateedha. Ayyee. Nan dagaa haasa nanti keessa namni xiqqoo hojjetamee hojjete beektaa? Eeshi. Namni gadaanaa namni birrii hin qabne birrii 10,000. Ambaafachaa bulammoo. Ambaafachaa bula sun taane hojjete ambaafate 80 jira 40 jira waan akkasii malee isaa olii 100 ol hin jiru hamba'e. Sisteemaan dabarsaa bulan miti sisteemaan dabarsaa bulan baankii biraa irratti. Itti galtee foositeen galtuu keetti itti galtee foositeen deemtu baadiyaan deemtu. Maal jette biristicha kee? Eela maali beektaa? Eeshi. Amma kakuma 400 hojjetee fa'aa fudhatee badduu qaba ture beektaa. Taa'uun qabu maal jireenyi yuunivarsiitii sun oonan beeka wayyoo. Yuunivarsiitii irraalee bahee mataatu adoodha hojiin hin jiru. Dhaggeeffattaa? Nana haasa ijoon si dhaggeeffachaa jiraan. Gibbiin seera qaba. Eessatti barataan iddoo itti baduun qabu waan si dhufu. Iddoo dhaqus hin qabu. Hin qabama garuu birrichi hin baanee dhugaadha baheera bahuu
Garummaa barataan fuudhee eessa ga'uu hin danda'u. Eessuma ga'uu hin danda'u. Garummaan hojjechaa ture barattoota yuunivarsiitii baay'inaan. Maarree isaan madda muluun isaanii. Amalaan guddaan isaa sa'aatii jahanga sagaliiti jedhe. Sa'aatiin jahanga sagalii kan socho'u baay'inaan barataa yuunivarsiitii keessaati. Yuunivarsiitiin nama barataa laabireerii turaa mana kitaabaatii maal jedha olii gad deemaan barataan hin rafu. Kan laabireeriin galeellee baktaraaf kiisiin.